وين تكون الملعقة يمين ولا يسار؟ الملعقة تكون كانت هنا، الملعقة تكون أي. على اليمين. على اليمين. على اليمين. أي والشوكة؟ على اليسار. على اليسار. وكذا نرتب الترتيب ونوريهم. أيوة تمام ما شاء الله. تدربونهم وين يحطون الشوكة. طيب وين يحطونها وين يشيلونها كيف يترتبونها كيف يمسكونها. طيب حطي لي الحين الشوكة والملعقة في صحن الشوربة جوا. ايوه. ها كذا؟ ما شاء كذا الله. صح؟ كذا صح؟ طيب كذا صح؟ كذا؟ يعلمونهم بالتفصيل على وين يحطون الملعقة وين يحطون الشوكة كيف يرتبون طاولة الطعام بشكل دقيق. Imamoochin biyyaa bahuu barbaadanii waan kana sirriitti qayyabachuu qabdanii beekullee qabdanii jechuudha. Keessaayyuu ijoollee haarawaa dhuftanii akkasuma immoo dhufuudhaaf karoora qabdanii waan kana sirriitti beekuu qabdan. Ashamaa akkam jirtu hordoftoota kabajamtoota chaanaala kootii kan biyya keessaa kan biyyaadha. Bakka jirtanitti nageenyi waaqayyo isin haa baay'atu. Akkam jirtu ana buleettiin keessa nagaa guutuun qaba. Galata waaqayyo isin jechaa isinis baga nagaa taatan jecha. Egaa warroonni immoo chaanaala kiyyaaf haarawaa taatan sabskraayibii gochuun maamila keenya ta'aa warra ta'artas galatoomaa ulfaadhaa. Egaa hordoftoota kiyyaa akkuma viidiyoo jalqaba agartanitti barnoota baay'ee bareedaa ta'e kennaa jiranii ijoolleedhaaf jechuudha. Maaliif ijoolleen gaafa asitti dhuftullee rakkattu jechuudha. Garuu ijoollee kana akkasitti barsiistanii gaafa isaan jechuudha. Gaafa isaan rakkinni wayii irra ga'e biyya kana keessatti mirmachuu fi qabdan iyyachuu yookiin mirmachuu fi qabdanii dhaga'uu fi qabdanii bilbila jalaa kaasuu qabdan. Inni galee maaliif barnoota kennitaniif kun barnoota baay'ee bareedaadha. Maaliif nuti carraa kanaa hin arganne jechuudha. Animti mataa kiyyaan carraa kana akka isaanii kana argadhee hin beeku. Ani dhufee biyya kanatti waa hundasaa afaanis ta'ee nyaata ta'ee uffata akkaataa itti miican akkaataa walitti garagara miicanii kan adii fi maal walitti kanaa hin beeku. Asuma dhufee baradhe malee hin beeku jechuudha. Biyyatti hin baranne. Guyyaa tokkittiidha akkana ba'aan akkasii jedhanii nutti himanii malee akka achi amma barsiisan kanatti nun barsiifne jechuudha. Isin garuu ijoolleen amma dhuftan carra qabeessa dhugaa rabbiyyoo itti fayyadamtan isin carra qabeessa baay'ee carra qabeessadha. Waan kana immoo beekuu qabdan sirriitti jechuudha. Fakkeenyaaf ijoolleen hoteela fa'aa keessa hojjetan jiraachuu danda'a. Mana hoteelaa fa'aa keessa isin gahuu danda'a hin beekamu namoota baay'ee bakka yookiin immoo nyaata fa'aatti hojjetamu isin gahuu danda'a hin beekamu jechuudha. Kana immoo barachuu qabdanii beekuu qabdanii information fudhachuu qabdan jechuudha gaafa biyyarraa baatan. Beekuuf karoora qabdan sirriitti baratanii jechuudha. Maaliif dhugaa dubbachuuf nuti haga keessan kana waan beeknu tokko hin qabnu. Garuu isintu irra waa hundumaa nurra beeka jechuudha. Nurraa information baay'ee fudhattu deebisanii isin barsiisaa akkanatti jechuudha. Ani dhugaa na gammachiise. Barsiisuun isaanii akkanatti kun baay'ee na gammachiise. Garuu gaafa immoo barsiistanii isin as fiddanii jettanii gaafa ijoolleen teenya bakka dhabde garuu rakkina hin furtaniif. Sababa kanaan malee barsiisinatiin kun hedduuta kanatti tola. Wanni isin immoo balleessitan jechuudha. Yeroo ijoolleen keenya mana madaama keessatti rakkattu yeroo cinqamtu yeroo fakkeenyaaf yookiin manni sun hin taane yookiin madaama wal ta'uu dhabuu danda'a. Ijoollee wal ta'uu dhabuu danda'a manni sun nyaanni hin jiru yookiin damoosni ishiin kennamuuf yoo ta'e silaa isintuu dhaqqabuu qaba. Akkuma amma dhiphattanii barsiisaa jirtan kanatti gaafa sanillee dhiphattanii ijoollee kana to'achuu qabdan. Garuu immoo isin asiin geenyaan hin laaltanii garagaltanii hin laaltanii jechuudha. Kanaaf ani wanti warra biyyarraa fidaa jiru kana rakkina isaanii arge rakkina ijoolleen keenya keessa jirtu kana furuu qabdanii jechuudha. Garuu isin rakkina furtan malee akka biyyarraa barsiisaa fiddaniin baay'ee bareedaadha. Garuu gaafa as geessanillee irra caalatti immoo isa barsiistan osoo hin taane asittuu hin bareetu. Barnoota irra immoo gaafa ijoolleen keenya mana madaam keessatti rakkattu gaafa damoosni ishii dhoggatamu gaafa immoo nyaanni isaanii dhabamu dirqama keessanii to'achuuni jechuudha. Warri dallaala yookiin immoo biiroo jechuudha. Maaliif ijoollee keenya baay'eetu nyaata dhabaa jira. Mana nyaanni hin jiru. Dhugaa ijoolleen baay'ee rakkachaa jiru. Nyaata dhabanii, dhugaatii dhabanii, qibaatii dhabuurraan kan ka'e. Kan biraa dhiisatti ijoollee harka kee gaafa meeshaa dhiqxanii jettani yoo vaziliiniin tokko harka keetti hin dabatin harki keessa ciccita. Ijoollee baay'een akkasitti godda'amaa jiran. Kanaaf isin warri biiroo yookiin daldaaltonni biyyaarraa fiddanii ijoollee keenya irratti raggaftanii barsiisuu qofa osoo hin taane
rakkina isaanillee furuufii qabdan. Kana beekuu qabdan. Dhugaa rabbii isiniin jedha. Ijoollee baay'ee rakkachaa jira biyya kana keessatti. Baay'eedha ammallee viidiyoo isaa sadi fiffida. Viidiyoota ijoolleen keenya bi'annoo keessa ta'an, biiroo keessa ta'an, walirra ta'anii akkatti isaan nyaatan yoo isa agartani yaa rabbi galanni isa ga'u jettee ati waaqayyo kee galateeffattaa isheen mana akka koo mana gaarii jirtu yookiin immoo akka koo mana argattee nyaata argattee dhugaatii argattee damooza argattu jechuudha. Yaa rabbi daani rakkina argine jettee waaqayyo kee galateeffatta jechuudha. Ijoollee baay'eedha siqaayii hedduu keessaa jiru. Garuu ani maal akka ta'e hin beeku kan rakkina guddaa qabu akkuma immisin jee biiroo keenya malee waan biraati miti. Maaliif ijoollee keenya biyyarraa as guuranii asitti tuulamee biyyootuma hundarra jira kun. Biyyootuma hundarra akkuma isin jedhe Dubaay keessattis illee Soodii keessatti illee ijoolleen bakkuma biiroo keessa hin jirre hin jiru. Biiroon guutetu mataa ijoolleen akka itti horatteechi nama isaa fudhatu dhabanii. Kanaaf yoo deemtan illee gara dalaalaatti hin deemna seeraan deemte taanaan paaspoortiin kee as ga'ee achi deebi'a jechuudha. Yeroo baay'ee waa'ee isaa kana sirriitti hojjedhee ture jechuudha. Viidiyoo takka keessatti ilaaluu hin dandeessan. Waa'ee seeraa kanaa wal qabsiisee jechuudha. Seera biyyattii kanaa beekuu qabdan. Duraan dursitee jechuudha. Seera biyya kanaa beekuu qabdan. Seerri biyya kanaa gaafa ati seeraan dhufte manni sunillee yoo si ta'u baate seeraan gara mootummaatiin dhufte si qayyarama jechuudha. Garuu gara dallaalatti irraa si hin qayyaramu. Dallaalli kun akkatti isinitti taphataa jechuudha. Birrii ofa isinirraa quncisee asitti isinirraa gafee isin dhiisa jechuudha. Isinii galee kanaaf yoo deemtan illee karaa seeraatiin deema. Seerri waggaa tokkollee haa turu lamallee haa turu isa turre faayidaa qaba. Fakkeenyaaf nuti amma anuma fakkeenyaaf ofii kiyya karaa seeraatiin haga waggaa kanaa biyya kana keessa tureera garuu haga waggaa kanaa karaa seeraatiin hin dhufee mootummaadhaan hin dhufee paaspoortiin kiyya ka'umsa duraa osoo hin dhufeen paaspoortiin kiyya suuraa wajjis dhufee na laallatanii warri na fudhatu sun na beekee asii immoo takka jedhee Itoophiyaatti deebi'ee gaafan immoo dhufu sani gaafa guyyaa kiyyaa mallatteeffamee dhufeeffame sani ani qabadhee paaspoortii koo dhufee guyyaa takka wannaan bulle jechuudha. Akkuma xiyyaararraa bu'ee na fudhatanii jechuudha. Isinii galee akkasitti gaafa deemtanii dhiphinna keessa rakkina keessa seentanii jechuudha. Yoo rakkattanis hin bilbilattan biirootti. Biiroo sun immoo furmaata isinii kenna. Seera waan ta'eef seeraan hojjechaa jira waan ta'eef. Garuu gara dallaalaa kun immoo dallaalli birruma seerraa nyaata malee agarsiisunda furmaata isiniif hin kennu. Kana beekuu qabdan gaafa biyyaa baatan. Waan kana sirriitti beekuu qabdan. Ani ofii kootii yookiin mana gaarii jiraadhe namni tokko gaafa mana gaarii hin jiraanne akkam tokko sitti dhaga'ama. Ana osoo ta'e jedhee ana ofii kiyyaa yeroo baay'ee ijoolleen yoo gara tokkittiin boochu baay'ee tokko natti dhaga'ama. Maaliif baay'ee baqa yaa rabbi doona ta'e akkaman ta'an jedhaan dhiphadhee hin danda'u waan ta'eef. Maalan ta'a osoo na ta'e maalan ta'an jedha bakka sana buusee gaafa nuuf laalu bakka ana akkatti nan jiraadhamoo nan bakka waan hedduu keessan gala jechuudha. Yaada hin taane keessan gala waan hin taane keessan gala jechuudha. Isaa yoo ilaalee jedhu ani ofii kootii mana gaariidha. Isaan akkam ta'u kaashii. Halkanii guyyaa hojjetanii isaanuu damoon isaanii kennamu nyaanni hin jiru. Nu asitti waan Itoophiyaatu nyaannee quufne as mana kanatti waan Itoophiyaatu likkii hin qabu. Kanaaf of eeggannoo cimaa godhaa waaqayyoos na eeguu isin jechuu barbaada. Kanaaf hordoftoota kiyya waan hunduma isinitti dhufu hundaa qormaata isinitti dhufu hundallee obsuu qabdanii keessa darbuu qabdanii mana namaatti illee wanta hojjettanii fi wanta hin hojjenne beekuu qabdanii jechuudha. Ijoolleen keessattuu mana madaamii hojjettan waan mana san keessatti hojjetamuu fi hin hojjetamne addaan baastanii beekuu qabdanii jechuudha. Maaliif mana namaatti namni nama hin jaalatu waan isaan hin barbaachisne hojjettanii jechuudha. Akkasuma daa'ima isaanii miidiyaarra oofuu akkasuma immoo manneen isaanii waraabanii miidiyaarra oofuu yookiin hin jaalatan ta'an sun akka mana keessaniitti buluu qabdanii jechuudha. Namni maaliif gaafa gajja'e bula waan ta'eef akkana isiniin jedha. Gorsi kun shamarran biyyarraa dhufanii fi kan dhufaa jiraniif hundumti keessanuu waaqayyo isin gargaara. Jabaadhaa hanga viidiyoo biraatti walitti deemutti viidiyoo kanaa turtii gaarii isin jedha. Akkasuma warri immoo chaanaala kanaaf haaraa taatan sabiskiraaybii gochuudhaan jajjabeessaa. Warri immoo aartanis galatooma alfaadhaa yaada fi qeeqa qabaattan koomentii irratti barreessuun nagatinaa isin jaalladha isin kabajaa. Baay'ee.